Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata golaa fi lafaddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Amantoonni qulqulloonni maatiin Waaqayyoo warri sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galata Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa torbee darbe Waaqayyoon ifama isaa nu baay'isee dargaggummaa fi tajaajila hafuuraa kan jedhu eegalleerraa. Waaqayyoon nu gargaaree dargaggummaa fi tajaajila hafuuraa kan jedhugaa eegallee turree har'as egaa kutaa lammaffaa isaa itti fufna. Waaqayyoon amma nu gargaaretti maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa yeroo dargaggummaa keenyaa tajaajila hafuuraa tajaajillee akka darbinu Waaqayyoon barbaada. Tajaajila hafuuraa jechaan egaa wanta biraa miti. Jireenya hafuuraa jiraachuurraa kan maddu jechaadha. Jireenya hafuuraa jiraachuurraa kan maddu jechaadha. Wanta biraa osoo hin taane jireenya hafuuraa jiraachuurraa, jireenya hafuuratiif of kennuurraa. Jireenya hafuuraa immoo jiraachuun hin dursu. Jireenya hafuuraa mataa isaa beekutu dursa. Sagalee Waaqayyoo beekuu, sagalee Waaqayyoof ajajamuu, fuuldura Waaqayyootti jilbeeffachuu, hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuu. Isaan kun gaafa jiraatanidha egaa tajaajilli hafuuraa dhugaan jireenya keenya keessatti kan mul'atu jechaadha. Kanaaf har'a kutaa lammaffaa isaa Waaqayyoon amma nu gargaaretti itti fufna. Sana dura garuu kutaa tokko sagalee Waaqayyoo dubbiseen isarratti kadhannee gara barnoota keenya irraatti darbina. Macaafa Izraan barreesse boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Yaa Izraa, ati ogummaa Waaqayyoo kee siif kenneen saba laga Efraaxis irraa gara lixa biiftuu hundumaa akka bulchaniif gaggeessitoota fi abboota firdii seera Waaqayyoo keetii beekan itti fo'i, warra seericha hin beekne immoo barsiisii jedha. Galannii fi ulfinni hooqubaan jajamuun waaqeffamuun maqaa kee jiraataa maqaa kee hunduma irratti aangoo qabuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroo dadhabbii keenyas, yeroo cimina keenyas, yeroo gadda keenyas, yeroo gammachuu keenyas, humna keenya fi utubaa keenya dhugaa karaa ittiin jireenya bara baraatti galu dhugaa kan taate ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesuus maqaa Waaqayyo Abbaatiin ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Teessoo kee adii isa qulqulluu fi mudaa hin qabne isa bara baraa sanarratti galanni waaqeffannaan hooqubaan bara amma baraatti siif haa ta'u. Abbaa sabichaa, abbaa sagalichaa, abbaa yerichaa, hafuura qulqulluu ati Waaqayyoodha. Ati qaama Sillaasee sadaffaadha. Nu barsiisi, nu wajjiniin ta'i. Iddoo dadhabbina keenyaa nu dhaabbadhu. Wanti keenya hundumtuu fuuldura kee jira. Ciminni keenyas dadhabinni keenyas wanti fuuldura keetti dhokate tokko hin jiru. Araara kee nu baay'isi. Yakkaaf irra daddarbaa keenya hundumaa dhiifama tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin dhiiga Yesuus Kiristoositiin balleessaa keenya irra daddarbaa keenya hundumaa ati nurraa dhiqi. Yeroo keenya irratti mo'i. Maqaa Yesuus Kiristoos isa jiraatatiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dargaggummaa fi tajaajila hafuuraa kan jedhu kutaa tokko keessatti kaayyoo barnoota kanaa keessatti yeroo kaasnu barumsichi dargaggummaa akkamittiin ulfina Waaqayyoof gochuun danda'ama. Kitaaba qulqulluu keessatti Yerusaalem diigamteef akkamitti haaromfamuu fi haaromfamuu hafuuraa Izraa fi Nahimiyaan fidan akkasumas Ximootiyoos fi Tiitoon immoo akkamittiin bakka jiranitti gaggeessummaa akka kennan ilaalla. Walumaa galatti dargaggummaan kun dargaggoonni kun arfan akkamittiin sochii hafuuraa uumuu akka danda'an isa kanaadha kan ilaalaa turre. Nuti immoo jireenya keenya keessatti namoonni kun amma hojjetanii darbaniiru. Seenaa isaanii haasofnee darbuuf otoo hin taane Waaqayyoon isaaniin hojjeteera. Nuyin immoo Waaqayyoon akkamittiin hojjechuu qaba, maal gochuu qabna kan jedhu sagalee Waaqayyoo beezii goonee torbee darbe keessattuu jalqaba irratti waa'ee Izraa kaasne. Izraan keessattuu sagalee Waaqayyoo beekunii fi jiraachuun haaromfamuun akka dhufu nama bareechee beeke ture. Tokkoffaa sagalee Waaqayyoo beekuu, lammaffaa ittiin jiraachuun, isaan kun lamman haaromfamuu akka fidan sirriitti nama beeke ture. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 keessattuu torbee darbe yeroo kaasnu Izraan seera Waaqayyoo qoree baruuf maal seera Waaqayyoo
qoreechaan gadi fageenya diippilii qoree baruuf ittiin hojjechuuf akkasumas seeratichaa fi firdicha qajeelaa namoota Israa'el barsiisuuf of kennee ture jedha. Paashin, commitment isatu of kenne. Nuti of kenna, situ of kenna, obboleessa koo, obboleettii koo, situ of kenna. Of kennuun iddoo hin jirretti jijjiiramni hin jiru waan ta'eef. Izraan seera Waaqayyoo qoree baruuf, tokkoffaa qoree baruuf gaafa sirriitti bartaniin ittiin hojjechuu kan dandeessan, of kennuus kan dandeessan. Qoree baruuf ittiin hojjechuuf akkasumas seerraticha firdii qajeelaa namoota Israa'el barsiisuuf of kennee ture jedha. Paashin. Kanaaf waa'ee macaafa Izraa yeroo kaasnu gaa Izraa wantoota gurguddoo afur akkan hojjete dubbanneera. Tokkoffaa macaafa kakuu moofaa kompaayil godhee hojjete barreesse. Lammaffaa irratti mana qulqullummaati ijaare. Sadaffaa irratti mukraabii iddoo walgayii Yihuudootaa si'a jalqabaatiif isa guddaa sana hundeesse. Arfaffaaniif inni dhumaa baay'ee kan isin ajaa'ibu uummanni amma guyyaa walakkaa imimmaaniin sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu turan. Sagalee Waaqayyoo hin barreessa ture, hin barsiisa ture jennee ilaallee. Egaa Izraan kun akkamittiin kana fiduu danda'e kan jedhu immoo kutaa lammaffaa isaa ilaalla. Akkamittiin hojii gurguddaa kan hojjete. Waggaa 70 Yerusaalem ishii diigamte sana, ishii kufte sana, ishii waggaa 70 harka Baabiloon turte sana, meeshaan mana qulqullummaa ishii fudhatamee, manni qulqullummaa ishii gubatee, dallaan ishii diigamee, sabni ishii booji'amee, ishii kufte sana akkamittiin kaase. Bara kana hoo waldaa ishii biyya lafaa kana, waldaa ishii lookaal church jedhamtu kana, ishii guutummaa addunyaarra jirtu kana, karaa miidiyaa hawaasaa haa ta'u, karaa lafarraa haa ta'u, wangeela irraa dugda galtee, hojii mana Waaqayyoo irraa dugda galtee, garuu maqaa qabattee duutee jirtu kana akkamittiin kaasuu dandeenya? መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገር ስም አለ ግን ሞተህም ማል መቃ ቀብደ ገሩ ዱትርታል ወልዳ ሺ በረከነ ዱት ከለተ ደዳቲን ሶቺን አፉራ ጉቱማ አዱኛ ረተከንታኔፍ ወንጌል አከኖ ጀተምኔፍ እንጻ ቆፈረት ኢጃርሰ መኔቲ ቆፈረት አንጎ ቆፈረት ወሎልቱ ኦጂ ዋቀዮ ኦጂ እርገመ ወንጌላ ኦጂ ቲን አሎን ፈይ ኦጂ ቲን ዱከነ በረበራቲ ገረ ጅሬኛ በረበራቲ ገልቴ ለፈከሴ waldaa ishii bara kana jaamte ana si'idha waldaan nama biraa miti amantoota hunda waldaan hojii isa hundee ta'e gattee asiifachi waldaa kaattu akkamittiin tajaajilaa fi dargaggummaa fi tajaajila afuuraa kan jedhu kana gaafa laalu akkamittiin gara hojii Waaqayyootti finna. Izraan fa'aa muuvimentii uuman, spiritual muuvimentii uuman, sochii afuuratu uuman, namoota keessatti sochii afuuraa uuman, akka biyyaatti dadammaqiinsa afuuraa uuman. Dadammaqiinsa afuuraa sun immoo waan jijjiiramu, waan mul'atu, waan qabatamaa ta'e, wanta sagalee Waaqayyoo isa jiraataa wajjin walitti nama hidhu uumani. Nuti yoo bara kana maal hojjetaa jirra? Seeruma raawwanna bara kana. Seeruma bakka. Karaa miidiyaa hawaasa soo dhuftan qalbii jijjiirranne dhamaa, hin galateeffanne dhamaa, hin faarfanne dhamaa, walaloon jiraate walaloo dhiyaata, sagalee wayii barsiifamaa yookaan lallabamaa, sagantaan hin xumuramaa hin cufama kanuma bakka. Sarkuleeshinii akkana. Sochiin afuuraan dhugaa gaafa dhufe garuu akkana miti kan ta'u obboloota koo. Harka Waaqayyoo socho'a. Waan barre waan shaakalleen oli hojii Waaqayyoo gurguddaan hojjetamu eegala. Sarkuleeshiniiwwan kun akkuma jiranitti ta'e isaanum keessatti Waaqayyoon dinqii gurguddaa hojjechuu eegala. Wangeelli humnaan socho'a. Ishee jalqabaatiif ibidda afuura qulqulluu warri irra qubate hojii ergamootaa boqonnaa 2 dhattanii gaafa laaltan isaan hojii gurguddaa hojjetaniiru. Hojiin isaan hojjetan sunis ivaanjeelizimiidha. Bara kana maaliif dadhabe? Anaaf isin biratti maa dadhabe? Kanaaf Izraan kutaa lammaffaarra kan ilaallu tokkoffaa Izraan wantoota gurguddoo afurii fi kan biroo kan akka hojjetuuf humna kan isaaf ta'ee jireenya afuuraa uummataa irratti xiyyeeffannoo godha ture. Kana jechuun uummanni akka sagalee Waaqayyoof bitamu godha ture. Ilaa uummanni akka tajaajilu godha jechaa hin jiru. Nuti bara kana namoota tajaajilaaf qopheessina malee jalqaba jireenya maal kan jedhu hin barsiifnu bara kana namoota. Ani waldum keessatti illee wanti argaa jiru dhiifama naa godhaati. Waldum lafaa keessatti illee namoonni akkamittiin dhaloonni ani barsiisu tokko akkamittiin maayikii naa qabatee naa tajaajilaadhaaf cinqama malee tajaajilaan akkamittiin jireenya afuuraa isaaf gala kan jedhu baay'een barsiifamu bara kana. Izraan garuu kutaa kanarratti jireenya afuuraa uummataa irratti xiyyeeffannoo godhe. Jireenya tajaajiluu miti kan dursu jireenyatu dursa.
Maaliif jireenyi hin jiru bara kana obboloota koo. Jireenyi too jiraate inaaffan eessaa dhufe? Luka walxaxuun eessaa dhufe? Walamachuun eessaa dhufe? Obboleessa dabarsanii kennuun eessaa dhufe? Loogiin eessaa dhufe? Tokkoof hojjettee tokkoof hojjechuu dhiisuun eessaa dhufe? Namoota wal caalchisuun eessaa dhufe? Tajaajilaa wal caalchisuun eessaa dhufe? Kitaabicha baanna, sagalee qulqulluu, sagalee waaqayyoo baanna, isa lallabna garuu hin jiraannu. Wal caalchifnee deemna, karaa jallaadha deemna, daandii jallaadha deemna. Eessaa dhufe wal caalchisuun? Jireenya hafuuraa keenya du'aa baay'ee dubbachuu dandeenya. Xiqsii fufurdaa kana dubbachuu dandeenya. Kanaaf Izraan jalqaba jireenya hafuuraa uummataa irratti xiyyeeffate. Kana jechuun Izraan tokkoffaa namoota of kennaniif fakkeenya ture namni kun. Namoota maaliin isiniin jedhe? Namoota of kennaniif namni kun fakkeenya ture. Barreessaa sagalee saffisaan barreessu ture. Harki waaqayyoo sarra ture. Fakkeenyaaf Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 gaafa laaltan Baabiloonii hin dhufe jedha. Eenyu? Izraan. Baabiloonii hin dhufe. Izraan kun seera Musee isa waaqayyo gooftichi Israa'el kenne ba'eessa godhee beeka ture. Beekutu dursa, beeksisuu miti. Bara kana namoonni macaafa qulqulluu gadi fageenyaan hin hubatani. Garuu akka nama gadi fageenyaan hubatee fakkaataniiti miila harka godhaniiti, harka miila godhaniiti, dhugaa soba godhaniiti, soba dhugaa godhaniiti sagaluma kanas hin barsiisu. Sagaleen waaqayyoo waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbata, waa'ee qulqullummaa dubbata, waa'ee masichaa, waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata, waa'ee wanta isa samiirra jiru, waa'ee wanta isa bara baraa dubbata. Harki caalaan bara kana lallabu garuu shiroodha, barbareedha, beezik niidi. Obboloota koo wangeelli akkanaan jiru. Maaliif hoo jettan sagalee waaqayyoo jalqaba nu banne nuti. Ofii keenya nu banne namoota hubachiisuuf kaan. Izraan kun garuu seera Musee isa waaqayyo gooftichi Israa'elii kenne ba'eessa godhee beeka ture. Irreen gargaarsa waaqayyo isaa goofticha isaa isa wajjin ture. Argitanii? Irreen gargaarsa waaqayyo isaa goofticha isa wajjin waan jiruuf wanta inni gaafate hundumaa mootichi hin kenneef. Artashaastaan mo'ee waggaa 7ffaa isaa keessa Izraan Israa'elota keessaa namoota muraasa luboota, leewwota, faarfattoota, karra eegdotaa fi warra mana qulqullummaa keessa hojjetan wajjin Yerusaalemiin dhaquudhaaf Baabilooniin ka'e. Mootichi mo'ee waggaa 70ffaatti. Waggaa meeqaffaatti? Waggaa 70ffaatti. Waggichattis ji'a 5ffaatti Izraan Yerusaalemiin ga'e. Irreen gargaarsa waaqayyoo. Obboloota koo bara kanas kanatu barbaachisa tajaajilaan dursa. Irreen gargaarsa waaqayyo isaatii inni gaariin isa wajjin waan tureef ji'a jalqabaatti, ji'ichattis guyyaa duraatti Baabiloonii ka'e. Ji'a 5ffaa keessa gaafa guyyaa 1ffaa Yerusaalem hin ga'e. Namni kun kan inni qabatee achii ka'e, leewwota qabatee ka'e, faarfattoota qabatee ka'e, karra eegdota qabatee ka'e, liidarsii qabatee ka'e. Manni qulqullummaa diigameera, sagalee waaqayyoo irraa fagaanne irraa garasitti deebina jedhee ka'e jedha. Yeroo waggaan gabrummaa waaqayyoo dubbate sun 70ffaan yeroo xumurametti yeroo sana hubate, yericha sana beeke. Maaliif? Sagalee waaqayyoo ba'eessa godhee nama beeku ture. Kanaaf Izraan kun jireenya hafuuraa uummataa irratti xiyyeeffannoo godha ture. Kana jechuun immoo uummanni akka sagalee waaqayyoof bitamu godha ture. Yeroo jennu namni kun namoota of kennaniif fakkeenya ture. Lammaffaa irratti sagalee isaa dubbisuudhaaf Izraan of kennee ture. Nuti bara kanaan dubbisnu sagalee waaqayyoo. Namoonni bara kana ani waldaa keessatti waan an arguun isinitti hima baase. Namoonni bara kana sagantaa gaafa gaggeessan sagalee waaqayyoo banatu. Tajaajilaadhuma warri jirtan. Namoota muraasan alatti, namoota muraasa waaqayyoon gargaareen alatti. Gaaf sagantaa wayii gaggeessanii har'a sagalee siif tajaajila gaaf sana macaafa qulqulluu banatu. Obboloota koo sagalee waaqayyoo sagalee jireenyaati. Ani jireenya koo keessatti gaaf tokko sagalee waaqayyoo lallabuudhaaf dubbisee hin beekan. Barii yeroon ka'u biyyaansi kutaa tokko dubbifadheen ba'a. Waan jiraanne dubbachuun cubbuu miti waan ta'eef sagalee waaqayyoo jiraachuudhaaf dubbisuu qabna.
Namni kun sagalee isaa dubbisuudhaaf Izraan of kenneetu. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 25 kutaa nama isinii dubbise irratti yaa Izraa atis ogummaa Waaqayyoo keessiif kenni saba laga Efraaxis irraa gara lixa biiftuu hundumaa akka bulchaniif gaggeessitoota fi abboota firdii seera Waaqayyoo keetii beekanii itti fo'i. Warra seericha hin beekne immoo barsiisi. Akkamittiin barsiisi? Namni kun nama of kenneera. Hin beeka. Obboloota koo barsiisuun hin dursu. Beekutu dursa. Waan hin hubanne tokko barsiiftoo ta'e. Kanaaf Phaawulos Ximootiyoosiin barsiisa keetiif dubbii keetiif of eeggadhu jedheen. Kana yoo goote ofii keessa warra si dhaga'anis hin oolchitaa jedhe. Yoo of eeggannoo gochuu baatte ofii keessa warra si hin oolchines hin balleessitaa. Namni sagalee Waaqayyoo otoo hin hubatin namoota gaafa hubachiisu obboloota koo ofiisaas hin balleessa, namootas hin balleessa, borummoo gaafa guyyaa dhumaas firdii Waaqayyoo fuuldura dhaabbata. Maaliif wanta ulfaataa akkanaa dubbatta obboleessa keenya jettanii bara kana namoonni sagalee Waaqayyoo kaayyoonni barraa'eef itoo hin hubatin cal jedhanii dubbatu, cal jedhanii barsiisu. Uumaa isaaniitti hin fakkaatu. Macaafichi kan dubbatu kan biraa, isaan kan barsiisan kan biraa. Baay'ee kan isin gaddisiisu immoo bakka isaan akka waan ofii isaaniitii beekanitti mul'ataniiti immoo gara keessa dhufu. ለራሳቸው እንደሚያውቁ ሰዎች እንደሚችሉ ሰዎች እንደሚረዱ ሰዎች ብቁ እንደሆኑ ሰዎች መስሎ ነው ወደ እናንተ የሚመጡት። ግን የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ምንም በእነሱ ዘንድ የለም። ኦቦሎቶ ኮ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ illee biyya lafaa kana yeroo turetti namoota 12 irratti focus godhee kan hojjete. Focus xiyyeeffatee kan hojjete. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isaa dubbisuuf nama of kenne ture. Argitanii Izraan sagalee Waaqayyoo dubbisuuf nama of kenne ture. Sagalee Waaqayyoo hubachuuf nama of kenne ture. Obboloota koo jijjiiramni dhugaa, rivaayivaliin dhugaa kan dhufu waldaa keessatti rivaayivaliin dhugaa dhufuu kan danda'u lallabni keenya bu'uura sagalee Waaqayyootiin yoo ta'e obboloota koo akka rivaayivalii dhugaa kan rivaayivaliin dhugaa gaafa dhufu sagalee Waaqayyoo akka kaayyoo barreeffamee fi sanatti lallabamuu eegala. Gaafa rivaayivaliin dhugaa dhufu. Kanaaf Izraan kun sagalee Waaqayyoo dubbisuuf of kennee ture. Sagalee Waaqayyoo dubbisuuf namni kun of kennee ture. የእግዚአብሔር ምሕረትና የእግዚአብሔር ጥበቃ እንግዲህ ለሁላችን ይብዛ። ገርጋርስ ፊጉም ሲዋቀዩ ጋር ሁንዱመ ኬኛፍ ሃባይእቱ ጅዱደን ብልብል ሴነን ነሞይ ብልብለን ድርቀመ ካሱ ቀቡ tokko ture saafanii egaa Izraan kun jireenya afuuraa uummataa irratti xiyyeeffannoo godhaa ture. Kana jechuun uummanni akka sagalee Waaqayyoof bitamu godha jennee egaa kana jechuun egaa inni akkam ture kan jedhuuf namoota of kennaniif fakkeenya ture. Sagalee Waaqayyoo dubbisuuf kan of kenne ture. Sagalee Waaqayyoo dubbisuuf kan of kenne ture. Inni kan biraa sadaffaan waa'ee Izraa gaafa laallu baay'ee kan isin ajaa'ibu jireenya Izraa keessaa qajeelummaa Waaqayyoo fi seera isaas raawwachuuf nama of kenne ture. Jireenya nuti Waaqayyo wajjin hin qabnudha jijjiirama fiduu kan danda'u malee obboloota koo jireenya nala lallabuun hin danda'ama. Jireenya nala faarfachuu hin danda'ama. Jireenya nala wangeela dubbachuu hin danda'ama. Jireenya nala seerota wayii raawwachuun hin danda'ama. Hin danda'ama. Bara kana baay'ee kan isaanii cabamu kan moqi jedhaman gaafatti siqxan keessi isaanii duwwaadha obboloota koo. Afurri isaanii duwwaadha. Sagalee Waaqayyoo irraa namoota fagaatanidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 27 maal jedhee dubbata Phaawulos. Qulqulloota warra Qorontosiif gaafa barreessu. Ani warra kaan dorgommeetti waamee ofii kootii akkan keessaa hin hambifamneef dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u. Maaltu koo dhagni koo itti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u. Haleelee akka abboomamu gochuu
anaaf hin ta'aa jedha. Ofan leenjisaa jedha Phaawulos. Laayifiin Izraas kana ture. Qajeelummaa Waaqayyoo seera isaa raawwachuuf nama of kenne ture. Qajeelummaatti seera Waaqayyoo raawwachuutti isintu of leenjisa, isintu of kenna, isintu yaada keessan, jireenya keessan, eenyummaa keessan kenna obboloota ko. Izraan jireenya kana qaba ture. Kanaaf dargaggummaa isaatiin wanta Waaqayyo jaalatuu fi barbaadu hojjechuu kan danda'e. Inni kan biraa jireenya Izraa keessaa kan isin argitan sagalee isaa barsiisuuf nama of kenne ture. Of kenne jechi wardiin jedhu kun obboloota ko maddi of kennuu bara kana namootaan mee tajaajil, mee sagantaa gaggeessi, dhiisi sagantaa gaggeessu tajaajiluu naaf. Mee sagalee gadhiifne dhaggeeffadhoo itti namni mee bara kana of kennaa miti. Namni bara kana kan oolu miidiyaa hawaasarra bakka waan hin taane kolfa hin taane ilaalaa oola. Maaliif of hin kennine jettan maqaadha qabate malee kiristaanni bara kana jireenyicha irraa fagaatee jira. Namni sagalee Waaqayyoo hubatame, namni sagalee Waaqayyoo beekame, addunyaa dhumuuf jirtu, addunyaa gubachuuf jirtu, addunyaa baduuf jirtu, addunyaa mallattoon bara dhumaa Maatiyos 24 irratti barreeffame hundumtu irratti raawwatamaa jiru kana otoo argu hin qoosu obboloota ko. Hin qoosu. Dhaloonni baay'een sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf, sagalee Waaqayyoo beekuudhaaf, sagalee Waaqayyoo jiraachuudhaaf, sagalee Waaqayyoo jiraatan immoo barsiisuudhaaf, dhugaa ba'uudhaaf, mana Waaqayyoo keessa socho'uudhaaf, kan mana Waaqayyoo keessa jiran duuka buutu dhugaa gochuudhaaf, kan ala jiran immoo gara mootummaa Waaqayyootti fiduudhaaf namoonni maaliif of hin kennine jettan sagalee Waaqayyootiif iddoo hin qaban. Barsiisaaf iddoo hin qaban. Wacaa fi iyya raajota sobduu bara kana bu'urri isaanii sagalee Waaqayyoo hin taane isaan wajjiniin gulufu. Minim jireenya isaanirra garuu jijjiiramni hin jiru. Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 10 dhuftanii gaafa dubbistan yommus Izraa lubichi ka'ee jaraan isin hin amanamne intaloota ormaa fuudhuu keessan yakka Israa'el irratti yakka dabaltaniirtu. Yakka Israa'el irratti yakka biraa dabaltaniirtu. Amma Waaqayyo Gooftaa abboota keessaniitti cubbuu keessan himadhaa, wanta isatti tolu godhaa, saba naannoo keessan jiranii fi dubartoota warra ormaa keessaa fuutan ofitti gargar baasaa. Barsiisuu eegala reetanii adda ba'aa jedheen. Kan kuftaniif, kan dabarfamtanii kennitaniif, kan garbummaatti dabarfamtanii kennitaniif obboloota ko sababbiin kufaatii keenyaa tokko seexana qofa miti nuyi. Cubbuu akka feetetti borcaa, arraba keetiin akka feetetti waan hin taane gocha keetiin namoota gargar qoodaa, tajaajilaa gargar qoodaa, loogii hojjechaa, cubbuu hojjechaa, miidiyaa hawaasaa kanaan wanta Waaqayyo ittiin kabajne hojjechaa obboleessa ko obboleettii ko galma ga'u akkamittiin yaaddaa? Akkamittiin yaaddu obboloota ko? Gargar baa jedhee barsiisuu eegale. Barsiifni Izraa immoo cal jedhee miti. Gargar baa yakkitaniirtu. Abboonni keenya gaafa biyya Gibxiitii ba'an lafa onaa Siinaa keessa darbanii gaafa Kana'aan galan durboota ormaa ofii keessan hin fuudhinaa, ijoollee keessan namoota ormaatiin kenninaa warra jedhaman, warra Waaqayyoon karaa sagalee isaatii karaa garbicha isaa Musee itti dubbate san isaan wajjin hidhata uumtaniirtu, cubbuu keessa galtaniirtu, waaqa isaanii waaqessitaniirtu. Bara kana iddoo tokkotti obboloota ko amanaa fi kan nama adda baasuu hin dandeessan bakka tokkotti. Macaafa qulqulluu baatee tajaajilaan dabni hin hojjetu, dalgi hin hojjetu, hammeenyi hin hojjetu. Obboloota ko firdiidha wanta akkana. Firdii. Macaafa qulqulluu otoo hin beekinoo ta'e tarii dhiifamni Waaqayyoo dhufata. Namni macaafa qulqulluu baatee, macaafa qulqulluu tajaajilaa, macaafa qulqulluu harka isaa keessatti baatee dalgaan deema taanan firdiin isaa guddaadha obboloota ko. Nama beekaa balleessuu fi nama otoo hin beekin balleessu adabbiin isaa wal qixa miti. Manni murtiillee kan biyya lafaallee nama otoo hin beekin yakkeef adabbiin inni kennuu fi nama beekaa yakkeef adabbiin inni kennu garagara.
Israa'eloonni akkas turan seera waaqayyoo beekan sanaaf ajajamuu didan. Durboota ormaa hin fuudhinaa jedhan sana fuudhan. Izraan kun barsiisuu eegale. Obboloota koo sagaleen kun kan kooti. Kan kooti. Ana isa barsiisu kan kooti. Sagaleen kun kan keeti obboleettii koo. Kan keeti obboleessa koo. Namaaf hin dhagayinaa sagalee waaqayyo. Jireenya keessan keessa dukkana jiru laala. Hojii dukkanaa jiru laala. Baasatii gataa. Oomna dhabdan jilbeeffadhaati. Isa hunduma danda'u ayyaana waaqayyoo fuulduratti kufaati. Kana narraa kaasi jedha. Dargaggummaa fi tajaajila hafuuraa achi eegala. Tajaajila hafuuraa kan dhufu jireenya hafuuraa beekuudhaan. Sagalee waaqayyoo beekuudhaan. Sagalee waaqayyoo jiraachuudhaan. Sagalee waaqayyoof ajajamuudhaan. Iyya namootatiin, waca namootatiin otoo hin taane ofii keenyan of kennuudhaan dhufa. Kanaaf jireenya Izraa ilaalle keessaa Izraan jireenya hafuura uummataa irratti xiyyeeffannoo godha ture. Kana jechuun uummanni akka sagalee waaqayyoof bitamuuf hin barsiisa ture. Kanaaf namni kun namoota of kennaniif fakkeenya ture. Sagalee waaqayyoo dubbisuuf kan of kenne ture. Sagalee isaa barsiisuuf. Sagalee waaqayyoo barsiisuuf kan of kenne ture. Nuti hoo, ani hoo, ati hoo. Obboloota koo beeksisuun hin dursu, beekutu dursa. Namoonni kutaa luqqisii macaafa qulqulluu tokko itoo hin hubatin dubbatu ba'anii. Waltajjiidhuun baay'ee waan shaakalanii beekaniif waan sirriitti dubbachuu danda'aniif xiqsii tokko fuudhaniit akka barbaadanitti hiiku. Kanatu cubbuu garagaraa, atalaa cubbuu garagaraa waldaa keessatti bara kana guute. Macaafni qulqulluun yaadni inni barraa'eef akkaataa inni barraa'eef sun barsiifni sirriin otoo sabarratti barsiifama ture obboloota koo. Sabni gara sagalee waaqayyootti guddata. Cubbuun waldaa keessaa man'iinsaan goga. Wangeel dhugaadhaa fi hafuuraan hin lallabamu. Amma mee namni wangeela irraa dugda isaa kenneera bara. Maaliif barsiisatu jallate? Barsiisa ergamootaa sanatu jallate. Macaafichuma kana barsiisu, macaafichi yaada dubbatu otoo hin taane xiqsicha fuudhaniiti yaada foon isaanii dubbatu. Yaada laphee namootatti, foon namootatti tolu dubbatu. Wanta gurra namootatti tolu dubbatu. Wanta kaayyoo barraa'eef sana otoo hin taane. መጽሐፉ የተጻፈለትን ዓላማ ሳይሆን ለሰዎች ጆሮ የሚመች ስብከትን ይሰብካሉ። ለሰዎች ለስጋዊ ህይወታቸው ለራሳቸው የሚመች ምቾትን ይሰብካሉ። ስለዚህ ወዳጆቼ እዝራ ወጣትነትና መንፈሳዊ አገልግሎት የሚለው ነገር ስናስብ እዝራ በህዝቡ መንፈሳዊ ህይወት ላይ ትኩረት ያደርግ ነበር። አገልግሎት አይቀድም፣ መንፈሳዊ ህይወት ይቀድማል። ራሳቸው ለሰጡ ሰዎች እዝራ ምሳሌ ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ራሱን የሰጠ ሰው ነበር። ለጽድቅና ለእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ለመተግበር ራሱን የሰጠ ሰው ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር ራሱን የሰጠ ሰው ነበር። በሰው ጉትጎቷ ሳይሆን በራሱ። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራ። waaqayyoon ija keenya haa banu obboloota koo. Dukkana nurraa haa kaasu. Ija keenya hafuuraa waaqayyoon hubannaa keenya keessaa waaqayyoon haa banu. Guyyaan dhumeera, yeroon dhumeera, Kiristoos dhufuuf balbala irra jira. Sagalee waaqayyoo haa dubbisu, sagalee waaqayyoo haa jiraannu, sagalee waaqayyoo haa lallamu. Warra keessa jiran duuka buutu dhugaa haa goonu. Warra ala dukkana keessa jiranitti wangeela haa himnu obboloota koo. Waaqayyoon anaafis isiniifis gargaarsa isaa, ayyaana isaa, araara isaa maqaa Yesuus Kiristoositiin haa baay'isu. Ija keenya haa banu. Dukkannii fi golgaan dukkanaa hubannaa keenya qabe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa haa tarsa'u. Eebbifamaa, eebbafillee ta'a. Ayyaanniif araarri gargaarsi waaqayyoo golaaf lafa iddoo jirtanitti hunduma keessan faana haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Torban itti aanu immoo yoo waaqayyoon jedhee Izraan sababa armaan gadiitiin sooma labsee ture, soomaaf sagada labsee ture. Isa kana immoo torbeetti aanu laallaa, dhaggeeffadhaa, barreeffadhaa. Gaafii qabaattan weelkaam. Namoota birootiif sheer godha. Wantoota waa hin baafne baay'ee sheer goona. Araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Dhalootaaf wangeela dhugaa ba'a. Warra wangeela hin amanneef wangeela dhugaa ba'a. Warra wangeela dhugaadhaan amanan immoo duuka buutu dhugaa akka ta'aniif tattaaffii taasisaa. Gatiin keessan immoo waaqayyoo biratti. Anas kadhata keessaniin na yaadadhaa. Ayyaanni araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Shalom.